Io da vita. Osuma kanatti immoo ogu takka bakka akkana deemsa laaluudhaa fi reediyoo lafa kaa'ee gubbaarra ciisa. Ogu takka akkana qabee jira. Ogu takka gidaara maxxansee akkana jira. Warri deemu qaraatiin baranaatu ijoolleen harka fixee ilmis maalaa mee mucaan diimaan bareedaatti qabu hiriyaa tanaan maraatee miidhagee waan sagalee miidhii dhageessisu humna jira loodiskooppii jennaan waan sagalee mul'isu. Laaqaamaa waan faranjiin tolchite. Hai goofata hojii dalee. Nalaaleeti Usmaa'il maali reedu wanumaan ganamaan akkana godhaa waltu naan jee qabalee hidhamuuf deemtaa naan jee naa shoof. Kana beekte namni toora sa'a lamaas fi wayiiti jamaala seetis karaa lagaa sana akkana deema reediyoo qabatee shiijaa reediyoon. Warri qaama dhiqachuuf laga deemu harkan. Way jamaala see jinii maayilaa maadhee maraa ta'e bali jaanii. Inni ni akkasumatti hojjetu daawwattoota keenya akka guutan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana hordofaadha. Har'a keessummaa adda takka qabannee si dhiyaanne keessummaan tun libaanta itti buusaatti dhiyeeffanne mee keessummaa ta'e ijoollee baraadha. Ani maqaan kiyyaa Usmaa'il Alii Shooti naan jaanii hora keenya dhawaas. Garuu kana miiniin ani fedhu naan yaadu takka warri na beeku itti na yaamu Sinee Aliiti. Sinee jechuun jechuudha. Sinee afaan Oromooti jecha afaan Oromooti lamaatu walitti deebi'ee si jechuun ati jechuudha. Nehe jechuun rifate jechuudha. Walitti guu deebi'e Sinee H fi N saayilentiidha asitti. Sinee gabaabsinetti. Hayyee dubaridha maqaan kee Usmaa'il Alii Shootii kan dubeenu Sineedha kun dhalattee guddatte isa dhalattee guddatte. Bara dhalatte silaa waan beekuun si raanfatte innaa turuu keessa. Zamana keenya innaa turuu keessa amata kudha dhibba fa'aa ta'uun oolu. Dhibba fa'aa ta'uun abdaa. Kudha dhibbaa miti. Kutaa takka bara meeqa seenti? Ani kutaa takka miti kutaa lamaan seene. Kutaa lamaan seene? Bara kudha sagal ka Itoophiyaatti torbaatamii sagal. Bara kudha sagal torbaatamii sagal ka Itoophiyaatti jechuudha. Gaarii kutaa lama seente eessa dhalatte? Magaalaa Haramaayyaati. Araddaa Duwwaa lamaa. Haramaayaan Duwwaa takka Duwwaa lama qabdi. Magaalaan Haramaayyaa jenne aanaa guutuu. Duwwaa aanaa guutuun araddaa magaalaa shanii fi baadiyyaa 44 qabdi walii gala 49. Dur baanta amma baanta. Duriin baana. Tagaafa keessanii. Tagaafa keenya. Amma magaalaa Maayaa beektee immoo kutaa magaalaatti Maayaan jira magaalaan. Magaalaan Maayaa eegas Maayaa ishee dhabdee gamtakka. Magaalaan Haramaayyaa eegana dhabde gaafa bishaan Haramaayyaa kuteerraa dhabde. Bishaan hojii kutte? Lakki bishaan deemnaa bishaan kunnaan anuu biyya bishaan keessaa deemi maaliin godhe jeetiin keenyaa dhufe. Bishaan hojii deebi'uu qabda silaa? Silaanii deebi'uu qabaa biitti tunnatti tolteetiin jechuudha. Hedduu gaarii. Usmaa'il hojii jennaan Haramaa namni si beeku hojii dhalata hojii guddatan. Usmaa'il hojii jemmaatti mataa keessa dhufe itti yaadda. Usmaa'il Oguujaan. Usmaa'il Alii Shootii jedhee. FM News kolkoleboos reedii qabaaf wantu cakas leewwichis magaalaa Haramaa keessa dabru. Maal jechuudha? FM frequency modulation jedhaniini dambalii reediyoo keessa dambalii sadii jira. Amplitude modulation yookaan AM jedhaniin akka biraatti medium wave jedhaniin MW. Qalammaffaa shortwave SW. Kasadaffaa FM frequency modulation jechuudha. Dambalii jiddugalaa jechuudha yookaan dambalii kallattii hundaan hawaasni itti fayyadamu. Fakkeenyaaf amplitude modulation kan jennu AM yookaan medium wave akkaataa afurii deema dambaliinsaa. Takkaffaa kallattii akkanatti. Lammaffaa ol deemee samii yookaan duumessa tuqee gad deebi'a.
kan sadaffaa lafa tuqeeti rifleektii ol calaqqisa. Kan afuraffaa fi karraa maayyii kan humna qabu dambalii akka nama haada gizee kan ol bishaan dambalii ol ka'ee deema. Akkasitti deema. San humna qaceelloo qabaa bikka hunda dhaqa. Kami akkani jiru kan afaan Ingiliffatti FM kana moo afur qabaan jee amplitude wee medium wave kan jennu akka fakkeenyaaf warri dur harar reediyoo harar dhageewu akka reediyoo Addis Ababaa dhageewu. Reediyoon san dambalii afur qaba. Takka kallattii diriiraan deemaa, takka ol deemeeti gad deebi'aa, takka lafa dheeti ol calaqqisaa, afuraffaan akkana deema. San anteenaan barbaadu jechuudha. Kallattii cufaa waan to'atee jiru jecha anteenaan barbaadu. Kan lammaffaa shoortweef kan jennu. Shoortweef kallattii inni deemu lama. Takkaffaa kallattii diriiraa fi akkanaatiin deema. Kan ol deemee gad deebi'u hin qabu, kan gad bu'ee ol deebi'us hin qabu. Frequency modulation kan jennu kuni kallattii takka qofa qaba. FM kun jechuudha. Frequency modulation kan jennu kun kallattii takka qofa qaba. Akkana deemu qaba. Kana jechuun shortwaveis anteenaa ni barbaada, FMis anteenaa barbaada. Fakkeenyaaf warri moobaayil anteenaa hin qabne eerfoonaan dhageeffatu. Yoo eerfoonaan qabaanne sagalee qulqullinaan dhuftu. Akkana jechuun anteenaan reediyoon sababa akkana jiruun sagaleen namaa yookaan wanni tamsaasa dabru san yoo anteenaa hojii harkuu baate bira kutuun bala. Reediyoon kun daayireekshina yookaan kallattii qilleensa tamsaastuu xaabiyaa tamsaastuu isteeshina tamsaastuu sanii hojii wal harkatu hojii wal simachuu qabu. Kanaafuu frequency modulation dambalii laafaa kan namni hundinuu itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Bakka fagoo hin deemu. Reenjiin isaa hanqa iddoon deema. Fakkeenyaaf magaalaan hundinuu reediyoo FM ni qabdi. Fakkeenyaaf Naayiroobiin tun FM namni humni Naayiroobii reediyeesiin isaa magaalaa Naayiroobii keessaa bahuu hin danda'u. Mombaasaan kopha qabdi. Yoo Itoophiyaa deebine Hadireedhaa Harar hin dhaqu. Harar Direedhaan dhufa. Haramaa xiqqoo dhufa jechuudha. Addis Ababaa gadi hin bu'u. Kanaafuu humna jiddugalaati jechuudha. Ka frequency ka FM kun jechuudha. Isin FM jus kana keessa FM ka frequency kana fayyadamtan jechuudha. Ka shortwaveetti illee goone nuti ka reediyoo Itoophiyaa ka reediyoo Itoophiyaa humni isaa guddaadha. Paaworiin reediyoo kanaan dabarsanis humna guddaa ta'e. Kan FM humniti guddaan paaworiin guddaa nyaatu vooltii 19. Fakkeenyaaf akka amma uummanni itti fayyadamu vooltii 19 ammallee wanni dabarsuun paawar sapilaayin dabarsa malee akka kaanitti akka teephii fi maarree sookeetitti kaan kana hin fudhatu. Paawar sapilaayi humna tirkaa guddaa barbaada. Lakkii xiqqaa fudhata. Jechuun dhagaa baatirii yookaan baatii dhagaa moobaayil abbaa sadiin jechuudha. Abbaa sadii siiriyeesii fi baararii jira. Siiriyeesii yoo gootee abbaa sadii ni dabarsa. Hedduu bareedaadha. Mee maqaan FM juus jechuun maalirraa mudata? Juus jechuun qubee maqaa nama jalqabaa sadii JUZ warri jalqaba warreen miidiyaa kana tookine Jeen Jamaala Seeti, Yuun Ana Usmaa'il Elishooti, Zeddin Zaahir Usmaan Ahmed. Kan dabalataa Zeddii dabalataa tokko waan amiira keenya Zaakir Shee Zaakir jechuudha. Shee Zaakir beekamanii JUZZ kana maqaa nama afurii kanarraa moggaasne jechuudha. Mee osoo maqaa biraan dhufeen dura gaafa eegalu deemtan yaada isaa akkamitti kaaftan?
reediyoo kana gaafa kutaa 12 naa fi Zaahir kutaa 12 maatir fudhannee Jamaal Assee kutaa 10 fudhate. Duraan oguu qabaanu wanni goonu ni haxannaana amma oguu qabaanu wanni goonu hin jiru. Gaafa silaa duraan osoo fatanii dura jechuudha qormaatan dura oguu yoo fakkeenyaaf yoo kutaa 10 irraa oguu 12 dabarre ni qabaana baakishiin baatii lameen maal goona waan 12 dura qo'an amma 12 maatir fudhannee darbuu fi Hubun beeytan. Hubun beeyin. Osuma dabaruu beeytanii waan yuunivarsiitiidhaa dubbisuu beeyin. Kanaafuu kitaaba dubbisuu keessaa argata. Kanaafuu wanni goonu yoo qabaane wanni goonu jiru maal goone jenneeti yaada tokko Jamaal Asseetu yaada tokko dura reediyoo takka tokko qabnaanu sadeenu oduu yookaan zeenaa baana itti dhageessannu. Reediyoon sun Philipsiidha moo? Reediyoon Philipsiin xixiqqaan jiru guddaa malee. Philipsiidha moo xixiqqaa tokko anteenaa qabu. Xixiqqaa anteenaa qabu kan haala lama nyaatu. Reediyoo sanii amma dumsa deemsi reediyoo tokko qabna. Reediyoo san Jamaal Zaahir firkweesii shiishi yookaan kaayate FM kana medium reediyoo Hararitti dhageeffan. VOA fi Maariitti dhageeffan. Jarmanfaatti dhageeffan. Shortwave jechuudha. FM'n kun bilaashuma shiishidha. Jamaal Zaahir baneetii reediyoo kana anteenaa ol qabee shiishii as keessa waan jiru isa barbaada. Akkuma argaa jetti shortwave anteenaadhaan reediyoo alaa hedduu fida. Kunuun fiduu jeebba osoo barbaadu anteena ol baasee wanti shiishuma jaa. Anis ol bareetiin haasawa isaati waan inni jedhanis hojiin barbaade jee kiyyaanis oofe. Osoo oofnuuti kasaatii fi kiyyaa firikwensiin lakkoofsi walirra dhufee caljee jechuudha. Zaahiris caljee kiyyaas caljee. Caljennee teenyee waan haasawu mudhame. Maaliif caljeettanii? Beekuun reediyoon Harar kun gisee dura dhufu deemu takka caljeeti eegas booda Yoo jidduutti wanti fancite neetworkii wanta ifaan faan dhaame xiixuma qofa jira. Shii jaagana. Eegas booda gisee dhahaan wanti dhaame. Akka nama qabsiisee sagalee irraan kaa'anii dhaabbate. Sagalee caqasaa ture. Sagalee maaltu jira inni? Sagalee dhabnee Zaahir ni oofee shiijee. Kasaatis xiyyaa shiijee. Anis Osmaan ofuu walitti deemnee ammas lakkoofsa biraa irratti firikweensii biraa irratti wal qabe. Amma Zaahir reediyoo isaa san maayik bamuuzii akkana micciiraan dadhabe reediyoo kiyya keessaa qaf jee. Mee jee ani giseen kan dadhabu kasaa keessaa dadhabu jee. Amma Jamaal Assee maal jee kunis ni godhaa kunis oguu kun tuqu oguun kan dadhabu kun tiraanismiitara ta'a sarrisiifara ta'a. Haqee balu kun kan dabarsu kan haqee balu. Oguu inni kasaa dadhabe wanni inni dadhabu san as keessaa qawqaw jaa. Akka maayikii gisee dubbachuu deeman qawqaw godhani. Akkasii qawqaw jaa. Kana Jamaal Assee bakka egaa wanni kun akkana ta'e maalii fi reediyoo gaafa san moobaayiliin jiru. Moobaayilii harkaa kun? Hin jiru. Nookiyaatu TV keessatti Jamaal san kubbaa. Amma akka namaan goonee jee hayyee jenneeti yeroo walii galte. Wanta waan gartee poolisni waliin. Waan poolisni maganaanyaa qabanii dubbisanii dhaamsan san. Guyyaan guyyaa arbaati. Bara meeqa bara kun? Bara 1995 94 maatir fudhannee 95 gisee seenuu. Akkasitti guyyaan guyyaa arbaati mana warra Zaahir taa'u guyyaa qamaa ollee halkan mana keenya dheerinee reediyoo adda facaasneeti waan keessa jiru adda baasnee tokko adda baasnee kan lammaffaa kabara daftara waraqaa marfee nuuree meeshaa keessaa meeshaan hin beenu gaafa san maqaa tiraanzistaraa miila sadii qaba gurraacha maqaa
miilsadee baasee jamaala see baasaa. Battee tokko jira ammas kaappaayistara kudha torba kana jira miila kana qaba sarkiliidha akkanatti. Misir fakkaata misir baasee ammallee kaappaayistara kudha torba jiraan jee tokko battee akkanaa jira qallaa tokko. Misir hancoo fakkaata sanis hancoo jeen kaappaas riisiistarri qallaa tokko akkana sarara qaba. Sarara qaba qallaa laalee callee jeen waan wasa fakkaatee baasaa beekte. Calloo fakkaataa oolu. Calloo fakkaataa akkasii walii gala. Amma waan san keessaa baasneeti waraqaarra goonee shuboo macarii tirakaa kana keessaa baasnee waliin marree itti goonee dhagaa reediyoo kiyyaa cabsine adda facaase. Hajamaala seen jira hazaayirni jira. Amma halkan kana guyyaa arbaatiyen halkan reediyoo mana keenya ganee reediyoo adda facaasne reediyoo kana jalqaba wanna kana ni goonaa jechuun duratti ayata quraana tokko faayidaa zamtaa fatawakkal lillah yoo waan takkatti raawwachuu deemte rabbi irratti hirkadhu ayata kana ni goona jechuudha ayatuma kana irratti if keenyee eegalle. Amma poozitiivii fi neegatiif bootaa qabnee maayikii ittiin goone reediyoo lammaffaa kana irratti poozitiif bootaa poozitiif dhakaa irratti dhakaatti reediyoo ree negatiif reeneeti gizee qabsi reediyoo san qabsinu kana dhakaa goonu callee gizee kana si dhadhoine reediyoo jira beete reediyoon dhakaan kun tiraasmataadha keenyaa fi reediyoo kana fayyada reediyoon kophaa jira ogguu kana dhadhoonu reediyoon kun sagalee fi maarreen baasu hazaayiriitu hajamaala seetu qaqqabje gammannee laa utaalee waliin mammaramnee halkan kan sa'a sadii fi wayii laanqa sa'a afuri amma oduu dhageeffane zamana san zamana Osaamaa bin Laadinii fi maarree yaa'ii jiru oduu dhageeffane jee sa'a afur gizee gee jamaala see kun oduu fedha oduun irra nuu kaayimee oduun dhageessine jee reediyoon haan cal jeettaa hojjeta anteenaan ol ba'ee itti gizee kana dhudhuun cabdhau jeen itti gammanne jineetuma teenyee qamoo jira kana jamaala see reediyoo sa'a afurii oduu dhageeffane jee amaariffaadha. Ogguu kana reediyoo kana qabsiisnu reediyoon meeshaa tiraanismiitaraa hojii walii jiru kun sagalee hin baasu. Sagalee isaa fuudheeti tiraanismiitara kana kanneen akka maayikii fayyadamee asirraa fuudhee reediyoon ha kophaa achi taa'u callee taa'u jiru san sagalee baasa. Waan daranaa akkasa taree walii mammaramnu daran reediyoo maal dhageeffannaami? Utaalee kaanee akkasiinee laanqa sa'a ja'a. Wadarra bakka niin gabaabsaa meeshaa san kan dabarsus harkanne haqee baluus qoba jira. Wadarra meeshaa san walitti deebisnee reediyoo ni binnee eegas booda dura osoo hin binne dura meeshaa reediyoo caccabxee warra ramadaan samuu meetii fi kana warra walii godhuu jira. Meeshaa akka barbaannu san miilsadee fi joogaa fi maarree misirii joogaa hundaa jira. Kaappaasitar guddaa tokko jira kan paaworiidha. Joogaa jedhanii joogaa baase jamaala seenuu baase. Wali baasanii guurreetuma tolchannee kophaa tolchee anis tolchee jamaala seetis ni qabaa anis ni qabaa zaayiris ni qaba. Karaa deemnaa niin dubbaddaa sagaleen tiyyanii dhagayamtii isaan lachuu ni dhagayan. Gizee jamaala see dubbate anaaf zaayiris ni dhagaye. Akkuma maganaanyaa taraafiidhaas jechuudha. Akkasii tolchannee eegas booda zamana san Jaafar Alii faatu sa'a guyyaa adda asoosama goofataa fi maaree dabarsa. Nutis yoo akkana goonee zaayir. Kuni dhuunfaa keenyaati. Reediyoon nuti itti fayyadama. Garuu akka uummanniinis waan kana nu wajji fayyadamu yoo goone abshir inni walii gallee. Amma meeshaa duraan takka godhannu kolkolee bu'uus sanirraa baasnee jechuun garsa walii guurree asitti eegas booda FM kana tolchinee jalqaba meetir 5-6 osuma jiruuti meetira 100 nu deemu eegalee gaafa meetira 100 deeme
anteenaa ala baasee guyyaa anteenaan fannisu ni qaanfannanii sodaanne. Hogguusaa 12 ta'e anteenaa kana shuboo jila kana kan ol baasneeti tookiin akka dishaatti mukatti hinee mana keenya kana duubatti ol fannisna saa 12 buge maqrii bagguu sanaan namoota. Halkan ilaan qasubii qabsiinee bira ta'e meeshaa tookiinaa meeshaatti jijjiirree hanqam takka deemaa ni ilaalla. Deemtaniif maal tammoo? Nu ilaala leelii qababsi amma FM juus kolkolee goos leelii qababsi bantu caqasi deemu san FM sa frequency jenne juusan maqaa nuti sadeeniiti warra dura eegale Zaakir osootti nuti hin daamin duratti Jamaal Assee Jeen Jamaali Jamaal Asseeti Yuun Usmaa'ilii Zeed Zaahiri kolkoleen darsa jechuudha namoonni beekaa afaan Oromooti. Goos jechuun nutti goohinaa jechuun maal jechuudha sagalee uumuu jechuudha. FM juus frequency reediyoon kun kan ijoollee nama sadii juus warra juuziiniif yaamuuti. Kolkolee goos jechuun wanni sagalee sana dabarsu kolkolee irraa sagalee uumanii dabarsan jechuudha. Leellii qababsu jechuun leelliin halkanii qababsu jechuun deemuu jechuudha. Halkan sa'aa namni rafee irra keenyee manatti eerfoona gurra kaayannee teephii reediyoo biraa bitannee beektaa amma tujjaare beektaa abbaa kaampaanii taane gurra kaayannee deemnaa fageenya hanqam takka qulqullina qabaa hanqam takka laal. Bantu leelli qabas bantu caqasi jira namni sa'aa san akka tasaatti osoo oofuu irra geessate haa caqasuu nu laalchisu jechuudha. Si dabarsiis jechuun yoo ati sirra gahuu baatte rafii taraadii sa'aa san si dabarraan rafii yeroo hin dabarsin jechuudha. Halkan laallaa amma osuma laalluu meetira 100 nu deeme osuma jiru kiiloomeetira 1 nu deema. San dura maalti dabalatan ogaa fakkeenyaaf meetira 1 deemuu bartan booda halkan maaltu maaliin beenu zamana san meeshaan takkaffaa meeshaan itti fayyadamnu tiraanzistaraa fi IC zamana san hin beenu. IC'n tan sagalee jira tan dikooreeshinaa jira tan ammallee meemoorii jira. Kan meemoorii ammallee as gargaliiti tan sagalee waraabduu jira tan sagalee viidiyoo waraabduu jira IC'n dilaa jira. IC'n tun takkaffaa IC'n walitti qabama tiraanzistaraati. Tiraanzistarri kunillee daayoodaa walitti hidhamee ijaarama. Daayoodaa jechuun waan tirhaa fi waan ati barbaadu dikooreeshinaas haa ta'u wanummaan hundinuu IC'tti fayyadamu zamana sana tiraanzistara fayyadamnu yoonii fi tiraanzistarri kun lakkoofsa akkaataa hojii isaatti lakkoofsa garagaraa qaba. Zamana san tiraanzistara 90 18 90 14 fayyadamaa ture. Inni san tiraanzistarri kan sagaleeti ammallee kan chaarjeraati hawaan garagaraati san fayyadamaa ture. Meeshaa san itti jijjiirraa itti idaanaa reejistarri kun ammaas reejistarri kan humna paaworii deemu kana daranaa ukkaamsee ajjeesuu jira. Hawaan nuti feenu hanqan paaworii akka qaceloo deemu baasuu jira. Zaman san callee fakkaata wanni hundinuu kararii qabaa kararii saniin humna lakkoofsa isaa qaba beektaa. Maltimeetira waan laalanii jira san hin beenu zaman san. Akkasitti wanna san tolchannee boodarra reediyoo goonee san dura ganama subii booda ani mana keessaa hin godhaa Jamaal Assee karaa lagaati. Mani isaaniis lagarraa jechuudha. Karaa lagaa deemaa. Zaahiris karaa masgiidaa sana deema. Masgiidaa kan ta'e warreen. Huqqanneeti qaaxiraan nu fixxee guyyaa shanfaa rafnu hoguutti ni rafna jenne xiqqoo distaansii nuu fida. Yoo meetira 100 deeme hoguutti deemnee laalle haa guyyaa 2-3 faa qaaxiraa akkana osoo jimaa afaanii qabnu nuunu wanti nuu deemee meetira 100 fi meeqa faa nu dhaqa. Gammadne maal ammas deemee huqqannee laa iskeelatan islaa lafee qofaa nu mul'atu beekte. Kana Jamaal Assee Zaahir kun diimaa xiqqaadha.
reediyoo anteenaa ol baneeti reefu maaliin jee firkwensiin akkana deemaa jee feemiin kun yoo anteenaan bita kana jiru kana dhabe shiija kallattii wal argachuu qaba anteenaa jamaadha see kun imaanii zaahir reediyoon kun shiija mana irraa deemee sagaleen kun keessa dhabamteeti sagalee reediyoo shiija gura qabatee anteenaa ol baasee shiishii tana keessa sagalee ishee maammarsaa irra qabe ishee maammara shaarree caqasaa deemu kana deemu subii booda beektaa osuma akkana deemu ogu takka bakka akkana deemsa laaluudhaaf reediyoo lafa kaayee gubbaadha ciisa ogu takka akkana qabee jira ogu takka gidaara maxxansee akkana jira warri deemu qaraatiin baranaatu ijoollee yeroo akka fixee ilmis maalaa mee mucaan diimaan bareedaatti qabu hiriyaa tanaan maraatee miijaanii laaleetuma tasaanii jira caljeewooti jamaala seetaati guyyaan guyyoota kana beekte namni toora sa'a lamaasii fi wayiiti jamaala seetis karaa lagaa sana akkana deema reediyoo qabatee shiijaa reediyoon warri qaama dhiqachuuf laga deemu harkan way jamaala see jinii maayilaa maadhee maraatee baljaanii Inni akkasumatti akkasiis ciisee haa. Ani mana keessaa meeshaa tolchee qopheessee haqam takka riipootii naan galcha. Amma zaayiris akkana naan jaanji jamaala seet akkana qalbii nu cabdi guyya sadii hin baane ganama. Boodarra ana ta'a jeetiin fudhadhee karaa qabaleetiin deemu jira. Olii zeruleetti. Absalaam Adam Saabit anaa karaa qabalee akkasii godhaa deemu jiru. Absalaam Adam Saabit ganama deemu mana taaluu dalgee deemu beeku. Ismaa'eel Ali Shoo maata diraama hojii dalaginaa anaatu mana barnootaa gaafa qaraanu diraamaas leenjisee waa hedduu takka saayib goofatas hojii dalee. Nalaaleeti Ismaa'eel maali reedu wanumaan ganamaan akkana godhaa waltuu naan jee qabalee hidhamuuf deemtaa naan jee naa shoofe hin dubbanne isaanis caljanii ittiin dubbanne jamaal wanta kana. Absalaam Adam Saabit laaleetumaan xiqqoo qalbiin si cabtee itti saare laaleetumaan guddirmallaa ishee argeen jeetumaan afaan amaaraatiin biraa qote amma torbaan tokko hin teenye wanti deemee kiiloomeetira tokko nuu deeme haramaarraa ilaa magaalaa caffee haaji haramaannee sanyaa fi haaji wal kallattii wal dura jira baatellee xiqqoo ni dhagaa akka gibbii mana yuunivarsiisa amma irra kawai galle ganama guyyaa amma qabsiineeti reediyoon hin deddeemu guyyaan guyyaa jimmataati shebaa marshaa akkana irra gahe guyyaa jimmataa jummaa salannee reediyoo qabannee deemna eerfoon gurguranii jummaa salannee gabbaan akkuma magaalaa biddeenaa san masgiida raasbeetti Absalaam Adam Saabit kun deemaa dhufe mana taalootii deema laa kana nyaachuu deemu akkuma argattiin abseeftee dhaabbadhu hin jeen ni dhaabbate wanni kun maaliin jee reediyoo kanuma inni nalaalee itti ashoofee na biraa kutesan maaliin jee reediyoodha naan jee baneetiin maaliin jee akkas keessaa eenyu jee shama marshaati teephi kaasetaa mitiin jeen wanni gaafattii akkas naan jette san isa kana reediyoo kana tolchuu jiraati deemcha akkasiin jeen hayyee fiigee mana dhaqe maal san dura qabee jinjeen asuma reediyoo qabatee jira shama marshaa irra jira siin dubbisaa jee mana dhaqeetiin maayikii qabadhee absee dhageessee hin jeen reediyoo kan dhagee usmee dhagee magaalaa keessaa warummanni jummaa raabaa hundinuu koo absee ni maraatee jaanii absee ni dhagee jee lallabee maal taatee absee aboo Ismaa'eel faa reediyoo tolchoo bakka beeksisa guddaa tokko godhee ganda dhaqee gandarra deemee irra kaadhaa Ismaa'eel Shofaa reediyoo tolchee irra kaadhaa jee akkasitti uummata nu beeksisee amanee jechuudha. Amanee bartaa eegas booda warri jamaala seetiin warri zaayiriin mucaan maraache jeelleen reediyoo irra kaa'ee eegas booda bakka bikka hundattuu waan takka jaan akka Ismaa'eel Shofaa akka ijoollee juussan fa'aa ijoollee isaanii akkasii gorsan jechuudha. Qaraatii fi maalee dalaydaniis yoo dabartanii waan takka uumaa bakka osumaan beene fiima sagantaa keessatti taane jechuudha. Karaa duraan nutti ashoofanii nama dara beekamtan. Sagantaan jalqaba dabartan shee maawashaatti taane sagantaa akkam
Wanta reediyoo qofaa miti akkamitti humneen ilaala. Waan sagalee miti dhageessisu humnee jira. Loodiskooppii jennaan waan sagalee mul'isu. Laaqaama waan faranjiin tolchite miti. Lammaffaa egaa Zaahirii fi Maareen barsiisota ta'anii biraa deeman booda makiinaa gaazexaan, bishaaninyaan, zeetanyaan, baatirii qofaan deemtu. Zamana san soolaarriin jiru. Amma yeroo ammaa makiinaa soolaaraan deemtu jechuudha. Ispiidiinsi yoo saffiinisi kiiloomeetira 360 kaalkuleeshin godhadha. Akkamitti tolchamtee maal sagantaatti aantu walitti deebiin. Hedduu galatoomii Ismaa'eel sagantaatti aantu irratti walitti deebina. Summaan keenya har'aa nama addaati. Wantoonni inni maqaa isaatu yaamuudhaaf sheekha jennamoo, ustaaza jennamoo, poolisa jennamoo, inveentara jennamoo, gaazexeessaa jennamoo, abbaa raadiyoo jennaan malee immoo wanni isaan jennu amma dura hin beekamne sagantaan ta'an keessatti waan kanarraa isee gallee ni barsiisaa si wanni hin ta'in hin jiru kubbaa taphataa waan hin ta'in kan qabu diraamaa dalagaa goofataa sirballee baaseetiin caccaba. Haasa'aa baasee jira. Sirba kaaseta sadiin baasee haasa'aallee baasee. Namoota 14tti hawwisoon ture sirba sadii baasee. Sirba isaa ta'inillee fuulduratti nuuf ja'a. Sirbaan ni miti kallattiin asirra. Hedduu galatoomii Usmaan keenya. Hayyee kabajuuf daawwattoota keenya keessumaa irratti isin deebisnee nama ajaa'ibaati nama isin agartan kana itti fufiinsa sagantaa keenya tana viidiyoo kana boodaan itti fufnee guyyaa guyyaan isin dhiyeessina nu hordofaa isin jenna hedduu galatoomaa.